saba Israa'el gosoota saba Israa'el jechuudha yookaan mana Israa'el 12 irratti firdiin gootuu jedheen kun dhugaa miti. Maal gootu? Firdii gootuu jedheen barattoota isaatiin saba Israa'el jidduutti firdii gootuu jedheen teessota irra teessanii. Waaqayyo aboo isaaniif kenninaan gochuu danda'an wanta waaqayyo ittiin kenneefiin hojjechuu danda'an. Akkasiin hin jenne firdii teessoo irra ni ta'anii guyyaa qiyaamaa barattoonni warri kam? Barattoonni gooftaa Yesuus moo? Teessoo irra teessanii jedhan Yesuus. Teessoo irra kan taa'u kuni hafuuratu ta'a moo qaamatu ta'a? Qaama ta'eetoo foon ta'eetoo foonuma nuti amma ittiin jiraannu kana miti nuti foon addaadha. Foon nuti amma ittiin addaa eessaa fuudhan? Foon maaltu beeka waaqayyo nuun akkamiin nama nu godhi hafuuras akkamiin akka hafuura godhu sumatu beeka. Foon duratti hafuuraan seennaa jette amma immoo foonii jette. Dubbiin kan kee addaan hundaa'u. Toleeshi Yesuus Kiristoos. Fakkeenyaaf namni foon uffatee jechuudha. Foon hirmaan nyaatamee dhume akkamitti fooniin ol ba'are maaltu baatee ol nama geessa gara samii saniifuu hafuuruma keenya gara samii dhaqutu jiraata jechuudha. Maal foon ka teessoo irra taa'u maali dharee? Inde amma isin erga duutaniin booda rirmoo isin nyaattee isin fixxeetti akkamittiin gara samii dhattu? Rabbitu nu kaasa kun rakkoon qabdu maa rabbiin ni kaasaa mina biyyoota baay'ee kaaseera. Yesuus hin durayyuu biyyoota fakkeenya Elsaa'iin. Saayinsiin iyyuu namni biyyoorraa uumame biyyootti deebi'a jedha. Biyyoota mitiiree erga dhumeen booda akkamitti deebi'ee nama ta'a. Saayinsiin akkasiin jedhuuti yaa mucaan wal keessa nu harka oofte. Saayinsiin biyyoorraa akka uumameen amanulleedha. Akkasiin jedhe akka hin jarre mina jala. Tolee akkasiin jedhe nuti bar rabbitu nu kaasaa jennaani. Rabbiin nu kaasa jennaan. Tole erga akkas taate amma isin biratti jechuudha. Isin biratti barattoonni Yesuus Kiristoos teessota 12 irra teessanii firdii kennitanii wagguu jedhuun. Foontu ta'amoo teessoo irra hafuuratti ta'a. Gabaabsinaa himi. Isa hafuuratu ta'a. Si jammar waaqarra foonni hin jiru hafuura malee. Foonni lafarra jira malee samiirra hin jiru. Teessoo irra kan ta'u maali dharee hafuura ta'a? Hafuurri sun garuu siniif hin galu. Hafuurri maal akka ta'e? Hafuurri teessoo irra taa'uu jalqabnaan hafuuraaf teessoo maal kaa'uu barbaachise yaa goobas maal taate naga qabdaa? Hafuurri akkamitti teessoo irra ta'a? Hafuurri maal akka ta'e isin yoo gooftaa Yesuusin fudhattanii waa'ee hafuuraa barattaniin alatti hafuurri maal akka ta'e siniif hin galu. Nuuf galuu hafuurri maal akka ta'e hafuurri akkamiin akka jiraatu deebina siifiyyuun galleeti yaa mucaa teenya. Qoy. Amma ataka tayyib tole. Tole mee kana bira dabarruu fi hafuuratu taa'e jennee hafuura taa'edhaan jetteessa hafuurri kan keabatu hafuurri maal teessuma qabamoo hafuurri luka qaba hafuurri. Nana baarii naa kaasu. Namni teessuma malee teessuma irra taa'asa. Teessuma malee teessuma irra taa'amoo namni. Ikko hafuura sana waa'ee hafuuraa sana baruudhaa fi dirqama gooftaa Yesuusin fudhachuu qabdu jedheen. Aga gooftaa Yesuusin hin fudhannetti hafuura sana sinitti mul'isee osoo sinitti iyyeeyyuu siniif hin galu waa'een hafuuraa keenya gooftaan haa galuu baatu. Ayyee tamam. Haa galuu baatu amma tana achumatti dhaabi. Ayyee hafuuratu ta'a jettee hafuurri jidduu kana teessuma qabaatee waan irra taa'uun luka qabaa foon qabaa luka qabaa. Maal jedhan ka duubaan irra ta'a nama agattaan kana duuba kanaanii teessuma jedhaniin. Okay. Maatewos boqonnaa 10 irratti Yesuus Kiristoos warra foon keessan miidhaan hin sodaatina. Kanaa manna isa hafuuraa fi foon illee ibidda keessatti gubu sodaadhaa jedhe Yesuus. Maal jedhame? Warra hafuura keessan miidhu sodaatina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maal gurri kan keessa jira na bira jiraami? Naan galle qabaa sinama ittan. Isinii kuttanii ilaa waan Yesuus jedhe. Waan jedhe Yesuus tu maal jedhen si fakkaate barattoota isaatiini
warra dhagna keessa yookaan foon keessan miidhuun sodaatinaa. Kanaamanna isa hafuuraa fi foon ibidda qilleetti darbeetiin qixaatu sodaadhaa jedhe Yesuus. Akkana jechuun maal jechuudha beektu? Waaqa keessanii isicha dhoksaatti isin argu sodaadhaa malee nama foonii isichaa sin bukkee jiru isicha wanta yaani fakkeenyaaf namni foonii foon kee madeessa malee hafuura kee yaani waan tokko si gochuu hin danda'u. Kaniifiyyuu nama foonii sodaatinaa waaqa keessan sadeessu. Nageenye waan an dubbiseef iyyuu nageenye akkama xiiqu waaqa keessan sodaadhaa malee nama foonii hin sodaatinaa jechuudha gabaabumatti deebiinsa. Akkas hin jenne yaa mucaa mee maal jedhee dubbiseen irra deebi mee hafuurri kana hiikkaa duratti mee jechi maal jedhame? Isuma sinsidha naan jettan kaa? Jecha iyyuun beektuuti amma sheeka nutti taate la barsiistuu kalaas amma macaafa hiikkaan isaa isa kana jettee natti himti. Mee jechi maal jedhe? Maal jedhe si dubbiseen? Warra foon keessan miidhuu hin sodaatinaa jettanii miti? Achi boodaanu maal jedhe? Achi booda warra foon keessan miidhuu hin sodaatinaa jechuun nama foonii hin sodaatinaa jechuudha. Yaa mucaa nagaa qabdaati. Achi boodaan maal jedhe? Jechi sun maal jedhe? Itti fufi dubbisi. Maal jedhe achi boodaan jechichi? Isin bari isinii bakka sana walitti qabataniiti fiddanii malee an bakka sanarra hin jiru. Isintu bakka sanarra jira. Sanaafuu waan sin nagaafattan. Ammati osoo hin dubbisin hiikkaan isaa maal ta'e maalidha beektaan an jettaan? Ana dubbisaa miti isintu nagaafataa jira. Isintu nagaafataa jira. Okay, dhageeffadhuuti mee ni hiiktaati mee yaa barsiiftu. Aganumatti amni osoo jechayyuu nu hubattin hiikkaan isaadha maalidha beektaan an jettaan? Barsiistuu miti si jammar barattuudha. An barattuudha barsiistuu miti. Maal hiikuuf itti deemtare ayyee tole mee si dubbisamee dhageeffadhu jalqaba. Sammuu dhageeffadhu sirriitti. Akkii jedhu waan warra foon malee lubbuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa jedhe. Maatiyus boqonnaa 10:28. Qooda kanaa isa gahannam keessatti foonii fi lubbuu balleessuu danda'u sodaadhaa jedhe. Maarree nama foonii sodaatinaa waaqa uumaa keessan sodaadhaa jechuumadha akkanuma. Gahannam keessatti maali balleessaa jedhe Waaqayyo? Isini bakki suni isiniif akka biraatti yaa mucaannana nuni yiseesin akka nama wannaadha. Maaliif foonii fi lubbuu isa balleessu jedhe. Macaa harkaa qabdaasaa? Ammatti moo? Ammatti biraan qabu bakka hojiin jedhe. Eeywa. Jahannamin kan seenu ka jahannami Yesuus Kiristoos ka dubbataa jiru jahannamin kan seenu maalidha jechuu jira? Foonii fi lubbuu jechuu jira. Tamaam? Kanaafuu foon illee ni seenaa jedhe kunoo jahannamiin Yesuus dubbatu Yesuus foon illee ni seena jahannamiin jechuu jira. Lubbuun illee ni seentii fooniif lubbuu seenaa jedhe. Fakkeenya nam tokko yoo du'e gaafa jahannam seenu akkamitti seena? Gaafin kiyya bakka kana. Foon isaallee ni seena lubbuu isaallee ni seena erga ta'e akkam godhamee seensifamu. Kunoo foon isaadha lafa jalatti awwaalamu jira. Lubbuu qofa seenaa jette asitti ammoo Yesuus kunoo foonii fi lubbuu seenaa jechuu jira. Mee akkam godha? Lubbuu hafuurri tokko miti si jammar lubbuu hafuura miti. Lubbuu hafuura siin hin jenne yaa mucatti mataa guddaa. Inna lillahi wa inna foonii fi lubbuu siin jedhe. Tasgabbaaga. Maal tasgabbaa nama achi deetisa? Nageessu ati. Akkasiin jedhe la lubbuu fi hafuura siin hin jenne foonii fi lubbuu jedha macaafa. Mee Maatiyus boqonnaa 10:28 banime. Foonis haa ta'u lubbuus haa ta'u fooniif lubbuus haa ta'u. Fakkeenya wanta gaariin hojjenne taanaan faallaa macaafa bani yaa mucaa. Inuma janna saniifiyyuu waa'ee fooniif lubbuu miti. Hafuuraa fi lubbuun. Macaafa bani. Ani lubbuun jenne si jammar ana hafuura jedhe. Mee macaafa bani. Anamma macaafa biraan jiru bakka hojiin jiru. Macaafa bani mee. Yee maal jedhame warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatina. Kanaa manna isa lubbuu fi foon maal jedha dubbisi? Mee achi qabaashisinii dubbisa. Warra foon namaa ajjeesanii meerre
warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kana mannaa isa lubbuu foon qilillee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa. Okay. Kanaafuu foonii fi qilillee keessatti maal balleessa Waaqayyo? Isa foon namaa ajjeesuu, isa warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye jechuun namni tokko foon kee isa lafa yaa mucaa siin gaafanne ani asi siin gaafanne yaa mucattiin nan naga qabda isa kanan beeka isa kana bakkee an jiru bakka kana warra foon namaa ajjeesanii dhabiti la achi miti kan lakkatti siin gaafanne yaa mucaa isan jenne kanaamanna isa lubbuu fi foon qilillee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa jira. Lubbuu fi foon kan balleessuu danda'u eenyu? Waaqayyo balleessuu danda'a sababiin isaa isa nama maal qilillee dhaggeeffadhume bismillah. Eeywa. Qilillee keessa qilillee jechuun maal jechuudha? Qilillee jechuun boolla gadi fagoo jechuudha. Boolli gadi fagoon kami? Yaani boolla gadi fagoo kan hin argamne qilillee jechuun kan akkasitti balleessuu danda'u jechuudha. Kan sigatuu danda'u jechuudha. Kan bakka ati ol ka'uu hin dandeenye. Qilillee macaafa yoo dubbisteen beektu moo hafuurri kana sitti himne moo qilillee jechuun jahannam jechuudha. Qilillee jechuun si'ool kan jedhamu sana afaan Amaariffaatiin. Asitti amma macaafa Amaariffaa subante si'ool. Boolla gadi fagoonis jahannamnis qililleenis tokkumadha. Boolla gadi fagoo jechuun dukkana jechuudha. Tamaam. Hayyee tole achitti qabi. Lubbuu fi foon balleessaa miira achi keessatti? Isa lubbuu foon qilillee keessatti gad darbuu danda'u keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa jedhe. Kanaafuu qilillee maal Waaqayyo maal danda'a? Lubbuu fi foon qilillee keessatti balleessuu danda'ami? Hin danda'e achis kaasuu hin danda'a achis fuudhuu hin danda'a. Waaqayyo waa hunda gochuu danda'a. Yaa mucaa namaa adaraa kan keedha. Yoo beekaa rabbashaa jiraatte gasi buus. Maal balleessa? Lubbuu fi foon balleessaami? Isuma dubbisan sana walitti qabaa dubbisaa qobaatti hin dubbifamu macaa. Walitti qabee dubbisee jira yeroo meeqa deebine dubbifne lubbuu fi foon balleessuu danda'ami Waaqayyo qilillee keessatti dursaa isicha kana sodaadhaa isa kana garuu sodaatinaa jedhee waan jiruufi isicha gararraatti dubbise sana innichi gadi immoo deebii qofaatti hin qabu inni asi bakka tana dubbisi yaa mucaannana asiin durallee guyyaa tokko na bira seentee turte bilaashuma akkanumas wannaadha akkanumatti waan beekumsa qabdu akkanumatti laa mana tokkotti na qunnamtee turte mee lubbuu fi foon qilillee keessatti balleessuu kan danda'u jedheem Yesuus. Maal natti himtasaa? Macaafa dubbistee hubachuu hin dandeessu moo? Hin ta'u isinii jechuudha gaaffii ni deebisna. Yalla kutu firra. Maali kun immoo macaafa kan keedhaa hubachuu kan hin dandeenye maaluma hubatta addunyaa kanarraa? Ijasitti garsiifne lubbuu fi foon jechi jedhu kan dubbisa dadhabda. Deebisaas ni deebisa laa dhugaa Waaqayyo dhibbatti. Kutu firra maal deebisaa miti ofii keetiif waan tokko hin beektu. Nama yaa jamaa kun waan nama dhibuudhaam wanni kun waan nama dhibu wanni xiqqoon lubbuu fi foon jechuma jedhu kana namni dubbachuu dadhabaasa. Akkaataa kiristaanitti yaadu kana naaf hin galu isin galtee. Lubbuu fi foon isa balleessuu danda'u jedhe Yesuus dubbata. Okay. Lubbuu fi foon tuuhuu ibidda seena erga jedhe gaafiin bakka kanatti jirtu lubbuu Waaqayyo ibidda seensisaa jennu foon illee ni seensisaa jennu foon san eessaa fuudhee seensisaa foon kunoo qabrii jalatti awwaalamu jira akkamis seensisaa kan jedhu gabaabumatti gaafiin kiyyeessuma kana. Sini garaa misa irra deebi'aaf hime yoo galeef. Qabbaruu jirtan foon kunoo qabrii keessatti awwaaluu jirtan biyyee ta'u jira. Sini galtee biyyee ta'u jira. Foon kana eessaa fuudhee Waaqayyo qabrii keessa eessaa fuudheetiin eessaa fideetiin ibidda seensisaa kan jedhu. Ammas Yesuus Kiristoos bakka biraadhaa kennaa fi Maatewos boqonnaa 5 irratti jechuudha. Maatewos bakka boqonnaa 5 irratti waa'ee ejjaatti wal qabatee lakkoofsa 27 irratti maal jedha? Hin ejjin jedhamee akka himame dhageessaniittuu jedhe. Ani garuu jedhe isinettiin hima. Namni ija hawwaatiin dubartii ilaale garaa isaatti ishetti ejjeeraa jedhe. Iji kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise.
Libbi balu jette umman. Sirriitti dhaggeeffadha. Iji kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise isa of keessaa baasii gatii jedha. Guutummaa dhagna keetti qililleetti darbatamuu manna bu'aa dhagna keetti keessaa tokko dhabuu siif hoyi. Maaltu qililleetti darbatama? Ibidda jahannamitti maaltu darbatama? Qilille kan jedhamu kun jahannam jechuudha isaan biratti. Guutummaan dhagna keetti darbatamuu manna jedheen. Dhagni namaa ibidda jahannam seenamu hin seenu. Sinii galtee? Dhagni namaadha ibidda jahannam seenamu hin seenu. Ibidda jahannam ni seenu. Erga ibidda jahannam ka seenu taate akkamti Waaqayyo ibidda jahannam seensa. Gaafii kiristaanaati kun. Gaafii kiristaanni yoo amantaa ofii diige malee deebisuu hin dandeenye walii galatti. Amantaan kana deebifnaan amantaan keessan diigameetiin jira bi'iznillah tabaaraka wa ta'ala. Mutayyoon hin beektulleedha waan haara waan itti ta'eef wanna jedha. Hayyee ani siif hawwii jirtaa? Namni kana deebisuu dandeessan seena yoo dandeessan kootaati seena. Yoo dandeessan ani kunoo hin danda'a qalbii qabaa yoo jettan kootaati seena deebisame. Hawwii jirta yookaan kennaa jirta? Utaaltee baatee siinillee. Dubbiin tun dhibduudha yaajoo. Mataa keessanii oli yaajoo. Isin barsiisaa hafuuraan jedhanii isin barsiisaa oolaniitiin dubbiin kun isin galabbate moo? Ijoolleen xixiqqoon hin dandeessu dhuguma. Mataa jaraate ol maaliif jennan hafuura jedhanii barsiisan Yesuus ammoo wanni inni jedhu waan biraati. Qaamaan seentaadha. Fooniin seentaadha. Dhagna kan keetiin seentaadha. Dhagna kan keetiin akkamitti ibidda seenta. Isa kanarra deebi'naan kan jannataadha isinii gala gaafatan. Darsu marsii jirta hawwi. Abu Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله. نقوم جرتومي فياك عبدو. الحمد لله قالت ربي مدك يسنو ما شاء الله. واتك وسي قافت دي بسو دبني جوليني. قماشون الرقافة مالي قوتون قافتن. قماش مال قافت دسا كان التورقوتاني قافت شو برباشا قدي الان فرشي سو برباشا زماني. ربي على عافيته. Aye. Aywa seenuu dandeessan namoonni deebisuu dandeessan. Waan jettan qabdan isin. لا هو جيب لا تفهم وترفع. Okay tamam. Waan gaafii kana namni deebisuu dandeessan kootaati deebisaa kiristaanonni jirtan yoo jiraattan jechuu kooti. Maal jirtanii miti isinuyyuu. Isinuun jirtan yoo jiraattan jechuu kooti. Hayyee isa kana irratti maaliif isinin jedhe isinif fakkaate yeroo hedduu ni gaafatan islaamummaa keessatti kiristaana biratti yoo dhayxeetiin jette laal muslimni jannata keessatti haadha manaa fuuna jedhaa jedhan. Haadha manaa ni fuuna maaliif hin fuunisa? ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا مناتو كل لوفتو كيسين تاتي كفر في الرانك أمني تميكابي دبتشو سين هاجب سيفني تأما سمولال يغني الراهم باني تاوانتي غرغرا وانتي سلا دبرتيت وريسكون الراين أرقمني كل لوفتو تجراج رب سبحانه وتعالى. كل لوفتو تجراج جنني رب سبحانه وتعالى حتى إيرنو فرين الرامبو قايتني وكان أمو واني أما نمر راقبو سقران نمر رامبو فنشان نمر رامبو عجائب. رب سبحانه وتعالى نياتا إيغل سيكن كيديفتا ونياتا نبي ربي عليه الصلاة والسلام كيجان وقو جنة سيني ور جنة سيني لا يتمخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون سقران الرامبو إن فنشانا أما سمو آكين فرين واني أما سمونا ما كيزدوف كون اندوف هدوفتو ومامني كنين كيسن جيرو
Nyaanni suni nyaata akka lafarraa kanaa miti kan gariin isaa fincaanii jijjiirame gariin isaa sagara jijjiiramu. Gariin isaa dhiiga jijjiiramu. Sun guutuun isaatu qaama kan keedhasiifta. Erga sani ammoo akkaataan inni garii isaa ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bifa dafqaatiin sirraa baasa. Dafqa kun namni ufee namarraa waan jedhu kun jiraami. Hafuura jechuun dafqa namarraa bahu jechuudha. Qilleensa namarraa bahu. Qaama kan keerraa kun dafqii jiraami xiqqoo xiqqoo. Sawwajjinu dafqi isaa sun dafqa ajaa sun ta'an ajaa sitti bootii fakkaatu kana sun taane ka jannata keessaadha. Riixuhumul misk. Warashhuhum al misk. Miskiidha jedhan urgaan isaadha waan biraati jedhan. Meeqa waan jannataadha jannata dubbanneetiin kana achi boodaan haasoftaati. Alhamdulillah akka kana. Dubartiin achi keessa nabi Rabbi alayhi wasallam dubartiin jannata keessaadha jedhan. Osoo guftaa isii yookaan ammoo shaashii isiidha ka rifeensa irratti hidhattu osoo addunyaa kanatti Rabbiin gad mul'ise xiqqishuma. Isa santuu yulaal wama xiqqoo santuu addunyaa kana guutuu urgaan isaa addunyaa kana guutuu waliin gahaa jedhan. Waan isiin uffattu santu bokka mataa irratti uffattu santu jiru duniyaa kanaaf waan isii ka jiru guutuu caalaa bar kasii bar. Dhiirrilleen sanuma babbareedanii deeman. Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam wagguu jannata seenan bifa ji'aa irratti seenanii jedhan. Bifa ji'aa jechuun bareedanii akka malee bareedanii akkasii seenan jechuudha dheeroo ta'anii. Jaarsi dargaggeessatti deebi'ee dargaggeettiin jiddu galeessatti deebitee ijoolleen jiddu galeessatti deebitee erga sani ammoo laal jaartiin illee dargaggeetti deebitee karaa Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala jannata Rabbiidha seenaa jechuudha. Dhugaatii jira jannata keessa. Dhugaatii jira aanan dhugda aanan akkasiidha kana kun badee kun maal jedhuudha miti kan yeroo hunda addaan hin cinne. كيرو هند بكم أرجت الهلال رب سبحانه وتعالى تجري من تحتهم الأنهار جل لكن جنة هذاكوني إنسان مجلياتي جل يو برباد بكم جرت سن إذا كانت أمو كان بربانا بكم سنجر سنقلتي أكسر رب سبحانه وتعالى جنة كان نوفكوب بيس جتشو جنة كان جرتو كان إسا كان نوكوب بيس جتشو إسا كان سنيكوب بيس جراتي دلقت لاجل رب سبحانه وتعالى قل كل فيك سنتو كان إذا كان جنني كين كريستانا براتو جنني كاكمتي يا جماعة كريستانا براتي أكاتا إسان جننتي يو فرطان يسوس لغانا رفاجدنا من رفاجدنا غدا وقودو في ورى لفرتي قاف سنجرو ساني فون إني كبوغان الراغد هرچازي كبراتي قديتين أكا كنا وفتا قدان كان أرغتاني ورى دو إلي كاسي فون برادا تفسي أسي والفوريتين قباتو الباهاني جدن غر قباتو الديمان ergesene amu fide mirga abba ka jedhan abba mirgi kun mala kade mirga abba jedhan kun manawiti nafakata akka san jedhani mote so wida akka taten be achi boda no mal ko darreyo jedhani la fuutin jirtu nya wallahi kasbanya jannati kristana kan jannati biraga damozin fide mirga abba ka jedhan yesus ati ol gore de mirga abba da ka jedhan okay me ati me ayetole Okay, ati mee jannata akkamii qabde? Akkasan sheekami ati maaliif akkana matsaafni akkas jedha dubbistee waa'ee jannata erga dubbistee matsaafni akkas jedha. Ati jannata keessan hin beektu saaba mucaa mee dhageessee beektaa jannata keessan? No, ati dubbistee jirtaami? Ma fi akkasitti An dubbisee jira janna macaafa keessa jannata jedhamee wanni ibsame tokko illee hin jiru akkanumatti Jirenya bara Yesus nu fudhata manni wahii jira mana wahii qopheessee dhufa Yesus akka mallee dhufne gaafsan baratootaan dhufee si fudhadhaa jedhin fudhannellee mana wahiitti jira mana san qopheessaa jedhee mana akkamitti qophaa'aa jira eessatti qophaa'aa jira bakkaan jira wajjin jiraannaa jedhe Yesus eessi jira mirga abbaa jiraami bakkaan wajjin jiraannaa jedhe mee jannata akkamitti mee eessa jira jannanni kun lafarra musamiir ati bakkeen dubbiste maal jedha qofa Samir Rambo ada faraj. Mana tamu ati. Si gafadha raga. Situ dubbi asii achi daddabsaara. Jannanni kiristaana ada yaa goobas kama caafa keessa jiru tokko jannata addiniidha kan jedhamu yookaan jannata eden kan jedhamu ka addaam keessa ture jedhamu lafarra biyya Eeshiyaa kana kuno lafarra viizaa muradhuuti dhaqi. Dhaqu barbaannaan kuno Eeshiyaadha naannoo Iraaqii Iraanii kanneen keessa dhaqiti achi keessa ta'uu dandeessa gara baha biiftuu jedha laggiin keessa burqulleen dubbata kuno as jira.
Tamam. Yoo ammoo jannata samiirra jirti ammoo samii irratti bakka kam jira? Yesuus bakka an jiraadhu akka jiraataniif jedhe. Mana abbaa koo keessa manni sun eessa jira? Qopheesse ka'ee dhufee sin fudhadhaa jedhe. Eenyuun jedhe barattootaan jedhe. Barattoota osoo hin fudhatin ture. Hin dhufne barattoota illee hin fudhanne barattoonni bilaashuma dhumatan. Phaawulos illee Yesuus dhufee nu fudhataa jedhe biraa hin du'e. Osuma akkasitti eeggatu. Isin illee hin dhufa jettanii osuma Yesuus himaxa osuma jettanii hin duutan. Isu ayimaxa. Eeshi achi boodaan akkasumatti deemtanii bilaashuma. Isa kan. Rabbi nama jannata si haa godhayye. Mee jannata akkamiidhaa qabdan? Amantii namaa hin tuqin kan kee seeraan barsiisi. Kan namaa erga barsiisuu yoo sirra hin beekne callisi. Yaa shilime, na dhageessaami? Shilime. Dhagaa jira. Mee ati ufii keetii jechuudha. Ufii keetii mee jannata seenuudhaaf deemtu natti himi. Eessa jira jannaan? Lafarra moo samiirra? Hafuurri lolaa kun si keessa haa rukutamu obbo. Lakki akkasiin beeqaaqaatan kanatu nama aarsa malee lolaan jiru jiru. Maafi lolle amantii kee yoo tuqan hin jaalatta? Amantii kee yoo tuqan hin jaalattaati? Lakki tuqutti hin jiru bara ibsiisiin jechuu jira carraa sii kennee. Ati amma ibsaaf hin jirtu nama dogongorsaaf ta'a. Dogongorsuutti hin jiru mee dubbadhu ati? Dubbadhu mee? Anyways, iddoo hojjaa jira booda si deebi'a. Anyways, maaltu jira booda maal deebitaa miti jannata kan kee miidhee eessa jira jannaan? Kana keessa jirti gara ba'a biiftuu jirti jedha. Eeshiyaa jechuudha ba'a biiftuu jechuun. Lammata ammoo jannata kan jedhaniin ka gariin itti amanu Yerusaalem haaraa jedhamtee magaalaawwiitu samii kanarraa harkifamtee gabbuutii jedhan. Magaalaa wayii harkisee rabbiin gabbuuseeti. Eega sana ammoo lafa kanarratti erga gabbuuteen booda achi seennaa jedhan. Kiiloomeetira isii illee dubbatamee jira. Iskweeriin isii kiiloomeetira 9,000 wayi. Xiqqoo jechuudha. Kiiloomeetira 9,000 wayi jechuun ka meeqa yaa jamaa? Xiqqoodha. Isin galtee baay'ee xiqqoodha. Nama muraasa iyyuu hin geessu isin jechuudhaaf. Uummata addunyaa kanaa miti. Sadaffaan ammoo Yesuus Kiristoos asii fuudhee gubbatti ol nu baasaa akka jedhu san. Yesuus fuudheetiin gubbatti ol nu baasaa akka jedhan san. Sadaffaan isa kana. Kiristaana biratti jannanni gad dhaabbattuu wayita namni seenu wayidhaa eessa jira yaa jamaa? Hin jiru bara. Yoo hin jira jettan mee amma dubbadhaa kunoo isin dhageeffachuu jirra dubbadhaa. Yoo namni seenuu barbaade jiraate mee waan jannani sun hin jirree fi callisan malee isaan osoo jiraatte qaa dubbatanii. Eessa seenuuf deemtan yaa jamaa? Yaa warra kiristaana eessa seenuuf deemtan jannani isin seentan kuni eessa? Moo ibidduma jahannam kana jannata jettanii deemu jirtan isin? Jahannamin seenuudhaaf ka deemtanii jannata jettan moo eessa seenuuf deemtan? Samiirra moo dachiirra moo bakka kami? Eessa akkamitti deemtanoo? Inni kun gaafii gad dhaabbataa. Okay, jirta Almaaz? Nagaa isiniif haa ta'u Ustaas. Siif haa ta'u, siifillee haa ta'u. Akkam nagaadhaati? Nagaa galata Waaqayyoo. Ustaas irratti gaaffii qaba waa'ee fuudhaa fi waa'ee dhugaatii irratti. Gaaffiin kan kee maalidha? Fakkeenyaaf jannata keessatti ni fuunaa jettan fakkeenyaaf warri haadha manaa si qabu fakkeenya isuma fudhatee deemamoo achitti immoo indagana barbaadatta. Achitti wal barbaadu moo isuma si qabu. Ni arganna. Yoo isin jannata seente fakkeenyaaf amma haadha manaa qaba yoo ani jannata seene isin illee jannata seente walumaani. ربي سبحانه وتعالى هم وأزواجهم جدا إساني في أهدولين منا إساني اللي ولمان سيناني جا سيقالتي
Aye, ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إسني فيها ولما ناكس اللي سينا جرا مال جتين مال جت الماز Ustaz? ندقا مال جتين Wini. Sagalee kiyyatu dhaga'amaa jiru kan koo ta'een keessan ta'een beeku. اوكي دقا وجر أما Ayyee akkas jettani shumaasii fudhannee achi dhannaa jettani garuu kun garuu baay'ee nama rakkisa dhugaa dubbachuu fi inni dhugaatii akkami. طيب كنا أما يصير ركيسة إسنا كم قوتن ولما قافنا كمال قافت من بارغاري ما أمي ولا برون قاري ما إسنا كم قوتن قافت شيء تاني أبا وراكن كي وجه يواتش سنتا كم قوتن ولما دالتن يكن متي والكجيلا مو يجيون قبدن La waa'ee fuudhaa feerumni achi keessa hin jiru kaanu akka ergamoota waaqayyootti jiraanna malee waa'ee fuudhaa feerumni jannata keessa hin jiru baay'ee. Akkam gootan maal qaamni kun isinirraa harcaamoo akkam gootan gaafsanii calistanii walii ilaaltammoo? Yaa bifa haaraatiin achi dhanna malee nuyi foon keenyaa fi akka biyya lafaa kanatti achi keessa hin jiraannu jechuudha. Wanti biyya lafaa asumatti hafaa inni immoo yeroo iddoo bifa haaraatiin na hinaawwaquu jettu bifa akkamiitiin na hidha? Bifa akkamiitiin na hidha? Bifa akkamiitiin na hidha? Waa'ee farsoo sin gaafadha mammoo. Maal fixadhee na gaafatteeti waa'ee haadha manaa na gaafatteeti sanumarraa si gaafachuu jira walirraa baruudha kun. Akkisiin jedhee isin abbaa warraa kan keetii wajji yoo jannata seente fakkeenyaaf akkam goota waliin agartanii walitti hin dhiyaatanii? Maan nagasheenaan waa'ee abbaa warraan fakkeenyaaf fi ani jireenya barbaadan argadhe waa'ee abbaa warraa fi haadha manaa achi keessa hin jiru baasee achi keessa. Maal akkamitti akkam tayyib qaamni keessan akkam ta'a qaama keessan isinirraa cicciramoo rabbi? Wanti lafarraa kun asumatti affayaa ustaas dhaggeeffadha nuyi qaama waa'ee akkasiin beeknu nuti akka ergamoota waaqayyootti jiraannaa maaliif lafa kanarratti hafaree yaalmaas teenya laa wanni akkasiidhaan jiru. Ati maal wanti lafarraa akkamitti lafarratti hafasaa? Yesuus wagguu dubbatu foon kun lafarratti nafu akkamitti asirratti hafasaa? Foon kan keetii jannata seenne maal foon kan keetu hojjeteemi foon kan keetii yoo jannata seenne maalin seentaati ibidda wagguu seenta Yesuus maal jedhe harki kan kee yoo cubbuu si hojjechiise harka kan keessan ofirraa murii gati dhagni kee guutuun qililleetti gatamuu manna harki kan kee qoftii harki tokkochi sirraa badu wayya hin jenne. Amma ustaas dhaggeeffadha dhugaa dubbachuuf nuyi kiristaanonni akka itti amannutti jannata keessatti wal fuudhan jiru dhugaatii jedhe moon jenne si gaafadhe ani yaa almaaz jedhe moon jennee siin jedhe kan jedhe kana naaf deebisi jedhe jannata keessatti fuudhaaf heerumni eessatti jedhe naaf kennime hin jiru ka bar fuudhaaf heerumni hin jiru jedhe akka ergamoota waaqayyootti jiraattu jedha bar eessatti jedhe eessatti Yesuus eessatti akkas jedhe naaf kenni bakka isaa. Yaa dhaqee dubbisee isiniif kenna rakkoon qabu. Ayyee hangasitti isiniin gaafata. Ayyee naa kenni. Naa kenni ka hangasitti si gaafadhan maal sirra barbaade malee waa'ee ana kennaa jiramu. Hagamitti naa kenniitii dubbifnee jechuudha bara. Akka fuuti feerumni hin jirre jannata keessa akka kiristaanaatti amma. Eessarra jira Yesuus Kiristoosii namni haadha manaa asitti dhiisee dhibba argataa jedha dachaa dhibba argataa jedha jaartii 100 harataa jedha. Yesuus akkas jedhee jira. Namni jaartii haadha manaa naaf jecha asitti dhiise dhibba. Akkas hin jenne ustaas mara dubbisee jira iddoo sanatti dachaa argatu jedha barri ayyaana malee abbaa manaa fi haadha manaati. Dachaa dhibba argata maal dachaa dhibba argata? Haadha manaa dhibba argata jechuudha. Ayyaana jechuudha ayyaana. Lakki ayyaana hin jedhu obbo ayyaana hin jedhu namni takkatti dhiise namni anaaf jecha takkatti dhiise dhibba argataa jedha malee. Dhugaa ayyaana jedhama malee fuudhaaf heeruma miti. Ayyaana hin jenne achitti Yesuus waan hin jenne irra hin kaayin. Yesuus akkas hin jenne ayyaana hin jenne. Maatoos boqonnaa 19 irra jira. Dubbisee jira barree hin jedhu akkas.
Injenne sinjedha akka jettu kana injenne sii bana amma sii banuu yoo barbaadde. Yaa bana. Eywa 100 argataa jedhe sii galtee. 100 argataa jedhe laal 100 guutuu maasha Allah 100 wanti kaadhaan fidee garuu 100 soo argatanii illee gaariidha. Taan achi ooftee tan garan ooftee tan bitaa ooftee tan mirga ooftee. Yalla hayyesii baname. Namni maqaa kootiif jedhee manneen yookiin obboloota yookiis obboleettota yookiis abbaa yookiis haadha yookiin ijoollee yookiis araddaa dhiise dachaa dhibbani fudhataa jireenya baranii argataa jedhe. Akkanuma akkanaa miti. Kun ayyaana malee dachaa argata kan malee fuudhaa fi heeruma miti jechuudha. Ayyaana eessatti jedhame? Eessatti ayyaana jedhame? Naaf kenni bakka isaadha. Ayyaana waa'ee fuudhaa. Naaf dha akkasiin namni maqaa kootiif jedhee manneen yookaan obboloota yookaan obboleettota yookaan abbaa yookiin haadha yookaan niitii yookaan ijoollee yookaan lafa qotiisaa dhiise hundi dachaa dhibbani argata. Jireenya barbaras ni dhaalaa jedhe. Dachaa dhibbani argataa jedhe. Dachaa maaltu dacheeffamee isaaf kennama jechuudha. Waa'ee lafarraa dhiisee waa'ee jireenya isaa biyya lafaa kanaa dhiisee yoo na duuka bu'ee ayyaana dachaa argataa jedhama. Akkasiin eeggatanitti miti jechuudha. Dhiisa bira darbaa kan. Eessarraa fidde ayyaana kan jedhu eessarra bakka kamirra jira ayyaana kan jedhu. Kuni ayyaana ustaaz. Ayyaana kan jedhu eessarraa fidderee natti mikaa ragaa naa kenniiti maal na amansiisi. Dukatti ni fuudha jedhamaare akkas jettani silaasin. Ani ayyaana jedhe sin immoo dachaa 100 godhaafi jedha takkatti duraan qabu irratti ilaal niitii takkatti yoo qabaate 100 godhataa jechuudha. Kuni ayyaana malee waa'ee fuudhaa fi heeruma miti bakka bira darbaa amma kuni jannata keessatti fuudhaa fi heeruma ayyaana kan jedhu eessaa fidde Yesuus dachaa 100 argataa jedhe Yesuus ati eessaa fidde ayyaana kan jedhu eessarraa fiddeetti keesseeti. Amma ustaaz bira darbaa kun waa'ee fuudhaa fi heerumaan ibsu bara. Ani maaliif bira dabra niitii takkatti yoo dhiifteetiin jette 100 argattaa jedhe kunoo. Ayyaana fakkeenya waa'ee jireenya isaa dhiisee waa'ee biyya lafaa kana dhiisee yoo duuka bu'ee jechuudha. Fakkeenyaaf ayyaana isa gooftaa Yesuus kennuudha jechuudha. Malee waa'ee fuudhaa fi ayyaana waan jedhu naa kenni kunoo azira. Ayyaana waan jedhu naa kenni kunoo. Ani maraamartoon danda'u dhiifama naa godha bakka. Maraamartoo maal kunoo ayyaana 100 argataa jedha 100 takkatti yoo dhiiste 100 argataa jedha. Ayyaana kaadha manaa miti bar. Ulfina jechuudha ulfina waaqayyoo. Koda afi jedhi. Mee eessatti ayyaana jedha ayyaana kan jedhu naa kenna ayyee bakka kamitti ayyaana jedha. Maalan godha yoo Muutii qabatte moo? Ustaaz amma kuni deebiin keessanii deebi'eera gaaffis hin gaafadha waa'ee iddoo farsoo sanatti. Maal jedhe deebi'e ayyaana jettee naaf hiikte ayyaana kan jedhu eessarra jira ragaa naa kennitii gaaffii kan kee kan lammaffaatti dabarraa achi. eessarratti ayyaana jedha yaa jamaa. Anga yu dubbisaa jirtu ustaaz bira darbaan jedhee bar kun akkas hin jettanii miti bar iddoon kun. Yesuus eessatti warri jannata seene hin fuudhu ka jedhu eessatti dubbate Yesuus. Yaa okay. Barbaadde macaafa keessa Qilintoo jettanii yookaan maakalaawii ka duriisan yookaan
namo Amerika da yookaan Seedinaayaa Siiriyaadha san ka Bashar al-Assad san achumol seentee teessee jechuudha. Subhanallah jettee Quddus bicha jetta jalis jannata maal godhe jannata jechuun iddoo bashannanaa jechuudha. Jaartii malee ati dargaggeessi guddaan kun haadha manaa malee sammuun isaatu cinqameetiin du'a. Bara bara jallisee maal hojjeta waan biraadha yoo haadha manaa fuudhee hin bashannan yoo haadha manaa wajjin hin jiran ijoollee wajjin yoo ijoollee ofii wajjin yoo hin jiran maal jannata maal godhu jettanii iddoo bashannana maa jettan bashannana maaltu jira bakka jaartiin hin jirretti. Namni jaartiin qabne maal jedhe isaa godhu namni jaartiin qabne akkamitti sii galtee namni jaartiin qabne iyyuu wanna jedhaatiin deem. Tayyib jannanni isin jettan kuni bakka iddoo bashannanaa yoo taate dargaggeessi gurguddaan kun ka akka kiyyaa kun ka akka kan keetii kun yaa almaas asirratti illee heerumne ati amma yoo an heerumne taate asirratti illee akkanatti jirta akiraallee gaafa dhayte jannata keessatti illee heerumtu jedhistee tumaan ofirraa teessi. Achi booda no. Dhugaan hin heerumu. Jannataa miti kun azaaba rabbiiti malee. Ayyee lammaffaa gaafadhu waan dhugaatii gaafadhu amma. No ragaa sinii fidee jira iddoo ammaa sana. Maatiin boqonnaa 29 irraa. Ayyee dubbisi. Ayyee dubbifadha. Ayyee 22 lakkoofsa meeqa? 29. Ayyee tolchitti kun. Anga dubbisaa ka. Dubbisi ka bakka warri jannata seenan hin fuudhan bakka jedhu. Ayyee sin dubbisaa xiqqoo. Dhiifama galu. Maal xiqqoo dubbisaanii ani na bira hin jiru warri jannata seenu ka jedhu na bira hin jiru na bira. Lukkisaa sinii kennee jira bar dubbifadha. Ragaa barbaadda. Maal dubbifadha bakka warri jannata seenan hin fuudhanii ka jedhu naa kenni. Odduma ammaa sana argatu ragichi. Maal argadha kunoo isa kana si galtee waa'ee du'aa ka'uuti kuni waan jannataatii miti kun du'aa ka'uudha. Ayyee dubbisaa. Kun du'aa ka'uudha waan warra jannataatii miti kuni. Ustaa isumaadhaan dubbisaa hin jedhe bari waan jannataa odeessan. La ilaha illallah. Maal taate saa yaa mucaa kun waan du'aa ka'uuti Yesuusii waan warra jannataatiin wal qabatu hin qabu kun namoota wayii Yahudaa irra kan ta'e xayyib mee sii dubbisame. Maal jedhee guyyuma sana saduuqonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan tokko gara isaa dhufanii gaafii isa gaafatan. Eenyuun gaafatan? 29 jedhe bar. Maal wajjin dubbifnaa miti guutuu dubbifnaami? No guutuu maali gaafii iddoo deebii keessa si deebisa 29 irraa qabanaa dubbisa. Ayyee 29 kunoo 29 irratti Yesuus ammoo akkana jedhee deebisee jedha. Maal deebisee? Deebisee jedha tayyib waan gaafatame san baruu nu barbaachisa moo hin barbaachisu? Ayyee dubbisa hanga 33 amma 32 dubbisa rakkoon qabu. 23 irraa dubbifna ka maal califnee dubbifna boo gaafii gaafatame irratti hubannaa akka argannuuf jechuudha. Tamaam? Ustaa rakkoon qabu amma deebii keessanii fi 29 irraa argattu jechuudha. Deebisee jedha maal? Deebisee waa Yesuus deebisee san baruu nu barba maaltu gaafatame nan deebisee. Jannata keessatti akka fuudhii fi heerumni jirre si deebisa 29 irratti. Waan jannataadha waan dubbateen qabu Yesuus akka ittiin dubbanne sitti agarsiisa amma kana. Baleessa lammaffaatii fi sadaffaa irratti hamma isa torbaffaattis waanuma sanatu ta'ee jedha. Ween fuudhan haadha manaa tana dhiisanii fuudhan. Dhuma irrattis dubartiinis ni duute egaa. Guyyaa du'aa ka'utti torban isaanii keessaa isheen niitii isa kamii taati hundi isaaniiyyuu ishee fuudhaniiruutii jedhanii gaafatan. Waan jannataa gaafatan moo waan jannataa gaafatan asitti?
Dubbisa ustaas rakkoon qabu. Dubbisa emi kun waan jannataa gaafatanii gaafii deebii hubachuudhaan dura gaafii kana waan jannataa gaafatanii. Jarri kunniin Yaahudota nu bira turanii jedhe dubbate. Jara torbatu nu bira turee jedhan jarri. Si galtee jarri maaliidha? Saduuqota. Barattoota Yesuusii miti. Warra Yesuusitti amanee miti. Saduuqota. Saduuqota jechuun warra guyyaan qiyaamaatu hin jiru jedhan. Du'aa ka'uun hin jiru warra jedhanidha. Jarri kun ka gaafatu jiran waa warra saduuqotaadha gaafachuu jiran. Jarri kun ka gaafatu jiran du'aa ka'uutti qoosuudhaaf jecha gaafatu jiran. Yesuus jara kanaan jannata seentan jedhaan isa. Jarri kun akka jannata hin seenne beekamaadha. Jarri kun jannata akka hin seenne beekamaadha. Jarri kun ka seenan du'aan kaani dhugaadha. Erga sani hin fuudhani. Erga sani ammoo hin fuudhanilleedha. Sanboodaan ammoo akkuma hin fuudhani sanboodaan ammoo ibidda jahannam seenan. Yesuus ammoo maal jedheen? Yesuus ammoo akkana jedhee deebiseef. Sirriitti dhageeffadhaa. Isin waan katabbiiwwan qulqulluu yookaan humna waaqayyoo hin beekneef dogongortuu jedheen. Guyyaa du'aa ka'utti namoonni akka ergamoota samii ta'u malee hin fuudhan hin heerumani jedheen. Guyyaa maalitti du'aa ka'utti? Dhaga'u jirtaa miti isaa? Guyyaa du'aa ka'utti. Guyyaa du'aa ka'utti namoonni dhageeffadhu. Guyyaa du'aa ka'utti namoonni akka ergamoota samii ta'u malee hin fuudhan hin heerumani jedheen. Tamaam? Bakka deebiin keessan iddoo kana fakkeenyaaf guyyaa du'aa ka'utti maarree nuti du'aa wakaaneetu nu jannata gallaa mitiire. Eessatti jannata jedhame bakka isaa naa kenni. Waa'ee du'aa ka'utti jedha bara iddoo ka'utti waa'ee jannataa odeessaa bara. Waan jannataati miti kun du'aa ka'u jechuun maal jarri kun jannata seenti isaa? Du'aa kaanii eessa dhaqu ustaas ishee? Du'aa kaanii jahannam dhaqan ka. Kanaafuu du'aa kaanii jahannam dhaqan. Du'aa kaanii jahannam dhaqan. Wajarri kuni du'aa kaanii jahannam dhaqan saduuqota. Ustaaz amma waan Yesuus dubbate bara Yesuus tu dibdami sagarratti Yesuus tu dubbate. Yesuus eessatti? Nata keessatti hin fuudhan jedhee eessatti waan jara walirra daddabarsanii fuudhaniiti. Jarri kun du'atti iyyuu namanan. Jarri kun ka duute waan nama torbaa kana gaafatan. Namoonni inni baanu namoota kanniin. Namoota inni baanu namoota kanniin. Eessatti jannata keessatti? Jannata yoom seenan jedhee dubbate. Guyyaa qiyaama jannata keessatti jedhee jira Yesuus. Ustaaz amma gaaffiin keessanii 29 irratti dhugaa qixiimatti si deebi'ee du'aa ka'anii. Hin deebi'e tasuma taate eessatti jannata kunoo ila kunoo uummataaf otti mul'isuu jira. Eessatti jannata keessa jira naaf kenni. Maal jedha kun du'aa ka'u erga du'aa ka'anii eessa dhaqu ishee? Jannata moo eessa dhaqu? Maa du'aa ka'uu ni jannata? Maa kun gara ibiddaadha akka kun gara jannataadha warri ibiddaadha kan fuudhan utuu beekna. Ayyee kanaafuu warri du'aa kaan eessa dhaqu jedhe warri gaafa du'aa kaan gaafa firdiitti dhiyaatanii eessa dhaqu? Maa warri du'aa ka'u jarri kunu du'aan kaani jarri kun gaafa du'aa kaan ibidda dhaqanii. Eessa dabde dhaqan jedha dokatti? Maal jarri beekamaadha warra duuti hin jiru jedhan du'aa ka'uun hin jiru warra jedhanidha jarri kun. Laala ustaaz dubbiin kun doongorsina bara gaaffiin keessanii. Saduuqota jechuun beektuu iyyuu ati. Saduuqota jechuun bar warra du'aa ka'uun hin jiru. Ila kun arguu jirtan warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan tokko jedhe. Eenyu nama torbatu nu bira turee jedhan. Jarri kun warra Yesuus itti amanin iyyu. Jannata dhaqoo hin dhaqan ibidda dhaqan. Tayyib eessatti Yesuus Kiristoosii wanni du'aa ka'u guyyaa qiyaama jechuudha. Guyyaa qiyaama nama hunda fuudhaan jennu nuti iyyuu. Warri ibiddaadha warri gara ibiddaadha deemu hin fuudhu. Warri jannata seenu jannata keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haadha manaa kennaaf jenna malee. Du'aa ka'uu jedhe Yesuus eessatti jannata keessatti jedhe. Du'aa ka'uuni jannataan dura. Eega du'aa kan booda kun gara jannataa kun gara ibiddaa deemu. Ayyee du'aa ka'utti akka ergamoota waaqayyoo warra waaqa keessaa ta'uu jedha. Warri du'aa kaan jechuudha. Fakkeenyaaf hundumtuu warri jalloonis warri gaariis gaafa dhumarratti du'aa hin ka'u. Gaafa du'aa kaan immoo eessa dhaqu? Fakkeenya kaan abiddatti deemaa kaan immoo jannata keessa seenaa jechuudha. Kanaafuu warri Kiristoositti amananii jannata keessa seenu jechuudha. Warri Kiristoositti amananii immoo abidda keessa eessatti waan jannata jettee eessatti fiddereeti. Warri nuti ka jechaa jirru warri du'aa ka'utti ka jedhe Yesuus waan du'aa ka'uudhaa dubbate malee waan jannataa eessatti dubbate. Bakka kamitti dubbate waan jannataadha. Bakka erga du'aa kaanii bakka jannata keessa seenu qaba. Jara kanatu jannata seenaa si biratti. Jarri kun jannata seenti si biratti. Anamma
waa'ee jaraa odeessaan jiru Yesuus afaan isaatiin dubbate barre dibdan Okay, erga sani ammoo du'aa ka'utti jedhe Yesuus. Yeroo du'aa kaanitti jedhe. Nuti illee akkasumatti amana. Yeroo du'aa ka'utti namni hin fuudhu. Haadha manaa ofiitu yaadatu namni. Haadha manaa ofiitu yaadatu. Nabiyyi Muhammadiyyuu alayhi salaatu wassalaam namni hundi isaa walirraa dheessaa jedhan. Du'aa ka'utti namni haadha manaa jedhee waliyyuu yaadatu. Ka dubbataa jiru Yesuus waan du'aa ka'uuti. Nuti illee akkanumatti amanna laal. Nuti illee yeroo du'aa ka'anitti namni waan haadha manaatu yaadatu yeroo isa walirraa dheessaa jedhee Qur'aanni gadi kaa'eetiin dubbata. Haadha manaa ofii haati manaa abbaa warraa irraa dheessiti. Abbaa warraa haadha manaa irraa dheeksa. Namni walirraa dheeksa zariin abbaa kan keetirraa walirraa dheessitaa jedhee dubbata. Kun wanni dubbataa jiru waan du'aa ka'uuti. Erga du'aa kaa'ate hoo achi boodaan firdiin godhama. Kun gara ibiddaa kun gara jannataadhaa deema. Dhaggeeffadhaa warri Islaamaa fakkii akka yaada keessatti duutaniitu maganaa kaataniitu wal fuutu miti akkasitti yaadanii miti. Lakki duunee kaanee wal fuunaa miti yaa mucaa. Akkasii miti akkasii miti. Akkasii miti. Nuti duunee du'aa kaanee qabri makeessaa ol utaallee wal fuunaa miti yaa mucaa. زمن دير الجرا دعاءاتي وجوجت ربي سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة جدا بكر أبي سنة سجنة سنين درا قافي داف قاف دعاءاتي وجاكم شنتم دابت وجاكم شنتم ربي سبحانه وتعالى مرتين قول إندرا وسنام يكون قرا جنة ديمين قرا بدان ديمين يرو دعاءاتكم وجاكم شنتم كأبا والراتب والراجت وليادا كوبا كنكي أكل على التت كلها كنكي osoo uffatanufan osoo qaamni kan keedhaan kittaanan qaamni kan kee akkuma jiru sitti deebi'ee ka kophee ofirraa hin qabne waggaa 50 dhaabbatte rabbiin subhaanahu wa ta'aala najaan waa baasu nuti muslimni akkanatti aman du'aa ka'utti fuunaa miti kan nuti aman qabri makeessaa ol utaalee fuunee deemnaa kun erga ibidda seene kun gara jannataadha erga seene rabbiin qananiidhaaf jecha jannata keessatti haadha manaa kennaafi haadha manaa isaa wajjin jiraataa eega jannata seeneen booda jannata seenuudhaan dura du'aa ka'utu jira du'aa ka'uun booda zamana dheeraadhaan booda namni jannata seena. Akkuma lafaa ka'een qabri makeessaa ol utaalanii haadha manaa qabatanii indenne shanchi salaamnesh jedhanii oli gaddeemanii miti a'uuzu billah akkasii miti rabbiin keenya guyyaa qiyaamaadhaa warra gaafii jalaba rabbiin nu haa taasisu warra jannata rabbiidha dhaalu rabbiin nu haa taasisu akkasiidha si haa galtu xiqqoo si dhaawubat asitti keessuu ka dubbataa jiru waan kanaadhaa miti waan jannataatii miti yaa mucaa. وان جناتاتي واو القبطو جري كوني لك غافة ميلا ورا جنة سينوميت ورا إبداد ورا جهنم جري دعاء كون جري جرين أمنا قال ديف غافة تلي يسوس لك دي بسي وان دعاء كودا ويرو دعاء كان دبت مالي وان جنة كيساتي ميت غافي اللي وان جنة كيساتي ميت ديبين اللي وان جنة كيساتي ميت يرو دعاء كانيدا أكس سياغل Ayyoo asirratti gaaffii gaarii deebiseef achirratti Yesuus Kiristoos maarree gaaffii gaarii deebiseef hin argine achirratti 29 irratti du'aa ka'uun fakkeenyaaf nuti akka ergamoota waaqayyootti jiraanna jechuudha. Isin fakkeenyaaf akka keessanitti namni ati akka ergamoota waaqayyootti jiraatta taanaan ibidda jahannam seentaa jechuudha. Alhamdulillah. La. Du'aa ka'uudhaan booda jannata seenuu fi ibidda seenuun du'aa ka'uun booda yaa mucaa teenya. Jannata seenuu fi ibidda seenuun erga du'aa ka'aniin booda rabbiin firdii godhee eega firdiin godhameen booda achi boodan gara jannataa kun gara ibiddaadha deema. Du'aa ka'uu fi jannanni waan garagaraati. Du'aa ka'uun nu biratti yoomal qiyaamaa jedhama. Yoomal qiyaamaa jechuun guyyaa kaafamaa jechuudha. Awwala hashrii jedhama nu biratti. Hashrii jechuun kaafama. Kaafama namni du'aa keessaa kaafame qabrii keessaa ka'ee walitti qabamu. Bakka takkatti dirree takka irratti walitti qabamu. Uumamni kun guutuu malaayikaan ni dhufanii rabbiin illee subhaanahu wa ta'aala dhufee erga sanii ammoo uumamni kun guutuun isaan ni marfama. San boodan waan baay'ee jira osoo jannata biran gahin. Nu bira fakkeenyaaf afaan barsiisa islaamummaa keessatti nu biratti wannaan jira dhaabbiin jira qiyaama. Dirree mahshar keessatti dhaabbiin jira. Waggaa 1000 lakkaamutu dhaabbata. Erga sanii ammoo shafaa'a jira. Manguddummaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala nabiyyoota irra qeebalee murtii godha. Erga murtiin godhamoo eegalee ammoo miizaana jira. Gaafii jira. Eega sanii siraatii jira. Waa hedduu jira. Waggoota hedduun booda achi boodaan gara jannataadha deemtaa. Kun ammoo gara ibiddaadha ofirraa deemaa jechuudha. Wanni asitti dubbataa jiru Yesuus waa warra jannata seenuu miti. Gaafii warra jannata seenuu miti. Deebiin illee warra jannata seenuu miti. Iddoo gongoriin macaafa dubbisi yaa mucaa. Sammuudhaan dubbisi hafuudhaan hin dubbisiin. Hafuurri karaarra si jallisa. Gaafii lammaffaatti deebi'a. Gongorree. Ayyeeshi.
Gaaffiin keessi deebi'e garuu. Gaafi maal deebista? Gaafi deebi'e jetti sammuu maal taate? Nagaa qabdaati fayyaan kan kee jiru jira. Ayyee sirrii jannata keessatti daafeeruun hin jiru dhaggeeffadha. Ayyee maali fakkeenyaaf farsoon hin jiraa jedha fakkeen wanti dhugaatiin hin jiraa jedha jannata keessatti akkamitti fakkeenyaaf akkuma lafa kanarratti qotamamoo jannata keessattis akkamitti farsoon naqabaan jedha kan na dhiban immoo. Lakki farsoo akkasiiti miti kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qopheesse malee kan fara qotamuu miti. Siigaltee jannata keessatti wama hunda jira. Maa Yesuus farsoon dhugnaa hin jenne barattoota wajjin. Jannata keessatti farsoo dhugnaa barattoota hin jenne Yesuus. Jedhee jira daadhii dhugnaa hin jenne. Daadhii wayinii jedhama malee farsoo hin jenne. Daadhii wayinii farsoo daadhii wayinii maal jedhama? Afaan Oromootiin daadhiin maal jedhama? Laala farsoo jechuun laakki akka nuti naannu kana jechuudha akka biyya keenyaatti farsoo jedhama akka nuti beeknutti daadhiin fi farsoon addadha. Farsoo Oromoon farsoo ma jedhaan daadhiidhaan. Daadhiin bari xajjiillee jedhama. Farsoo ka jedhamu isuma bar. Farsoon isuma farshoo ka jedhaniin isuma. Kamaaf kun uummanni dhugeetiin olii gad deemu kana. Yesuus deebi'eetiif isin wajjin dhugaa jedhe bara macaafa wannaa keessatti jannata keessatti. Ustaaz maaliif kan kunatti fiddani waa'ee Yesuus akkamitti farsoo nammaan jedhee achi keessatti. Maal Yesuusin dhugaa jedheeti maal nuqu nagaa baddaati eega dhugaa jiraate haa dhuguuti. Wajjin dhugnaa Yesuusii wajjin. Anamma waa'ee Yesuus hin gaafachi. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhee dubba beedaa al-lazzati lishaaribiin jedha. Waa'ee siidhaa wagguu dubbatu adiidhaa jedha. Akkasuma warra dhuguuf mi'ooftuudhaa jedha. Sigaltee mataan wannaan mataan isaanii nukkubusaa laa yusaddacuun anhaa jedha. Sababa isiitiif jecha mataan isaan hin bowwaafatu. Akka farshoo asii daadhii asiidhaa kana mataan nama hin bowwaasiftu. Akkasumallee ammoo olii gad utaalaa akkanatti nama macheessitu. Sigaltee machaa kama kun namni daadhii dhugee wanni jedhu kan hin ta'u. Yesuusiyyuu maal hin dhugaa nutillee Yesuusii wajjin dhugna. Min chigira alloo. Yesuusii wajjin dhugna inshaallah. Ustaaz waa'ee Yesuus irraa gadi ta'a waa'ee Yesuus hin gaafachaa hin jiru bara. Maal Yesuus wajjin dhugnaa jedhe Yesuusii wajjin dhugnaa siin jedhe Yesuus daadhii dhugaa jannata keessatti. Isin jannata keessatti farsoo isin qophaa'ee jira amma waa'ee Yesuus. Lakki farsoo miti farsoo osoo hin taane khamrii daadhiidha. Daadhima Yesuus dhugu isa wajjin dhugna. Yesuusii wajjin dhugna. Quraana irra hin jiru farsoo wanti jedhu quraana irra hin jiru. Lakki farsoo miti daadhiidha yaa mucaa maal ta'e nagaa qabdaati. Wallahi farsoo jedha wanti farsoo jedhu immoo wangeela keenya irra hin jiru farsoo jedha quraana irra. Laa farsoo jechuun afaan Oromoo keessatti daadhiidhaan farsoon jedhama. Malee yoo akkasitti kan malee hiika dogongoraa taate malee khamrii jedha. Khamrii jechuun cuunfaa wayiniitiin jedhama. Daadhii jechuun illee cuunfaa wayiniitiimi. Aayye farsoo fi daadhii wayinii adda gargari akkan beekutti akkan fakkeenyaaf. Laa daadhii wayiniitii farsoon tokkoma garaagarummaa hin qabu. Yesuusii wajjin dhugna achi keessatti inshaallahu ta'ala biiznillah. Rabbiin keenya wadanda biyyoota wajjin jedhama. Maal Yesuus achi keenya Yesuus keenya wajjin dhugnaa siin jechuun jira wajjin dhugnaa jedhe barattoota isaatiin barattoota isaa wajjin Yesuusii wajjin ni dhugna barachine dhugna inshaallah inni wajjin dhugnaa jedhe achi keessatti. Innu jannata isin kenna farsoo maal dhugaa miti isin kan farsoo isin qophaa'ee jiru. Maal wajjin dhugnaa macaafa keessatti deebi'ee wajjin dhugnaa jedha Maatewos boqonnaa 26 jira. Achitti wajjin dhugnaa jedha. Nyaata illee achitti maaddii kanarratti haka achitti deebinee wajjin nyaannutti jedha. Nyaanne nyaata illee wajjin nyaanna inshaallahu ta'ala Yesuusii wajjin. Daadhii illee wajjin dhugna daadhii. Isin gaafa gaaffii isinitti maramtee gara Yesuus dhuftu all the times dhugaa rabbii gaaffii keessan yeroo hundee. Yoom gara isaadha dhufne. Maal macaafa keessatti Yesuusin dhugnaa jenne yaa mucaa maal taate isaa? Yesuusii wajjin dhugnaa jechuun rakkoo qaba. Daadhii jedheemi. Farsoo fi daadhii wayini gargari malee waa'ee farsoo jechuun farsoon kan nama macheessu. Garaagarummaan qabu yaa mucaa mee waasitti garsiisa. Quraana keessatti namni farsoo jedheetiin hiike yoo jiraate namni sun dogongoraa jedhama. Daadhiidha malee hiikni isaa daadhiidha daadhii wayiniiti malee farshoo amma kaama xallaa kanaa miti xallaa kaama ajaawaa kana ka isa kanaa miti la. Daadhii wayiniidha jedhama yookaan ammoo cuunfaa wayiniitiin jedhama.